daawwattootaaf hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oolmaa bultiin isan badhaadha harkeessummaa tokko qabannee sanii dhumne jirra amgar keessummaa heenna walisan barsiisuu ceena turtiin keessan nufaan haa ta'u. Ayyaa bonaa dhufu siin jechaa eessirraa dhuftee maaniif dhuftee akkasitti argamtuullee daawwattoota heennaaf ibsi ittiin wal bare. Anaa bagana eeterii bagana warra ijaan dirree wal garee dirree bilisummaa ani bakki hin dhufee United States keessaa dirree tarra dhufuuf humna har'aas jiru kan arguuf hawwii bara dheeraa qaba. Humna kana argee waliin jiraadhee waliin oolee bulee waliin sooradhee waan isaan itti jiran waan isaan kee jiraniif kaayoo baansaniif qophii isaan irra jiran qophiidhaaf gammachuun kee hagana jedhee ibsuu hin danda'u. Bakki itti dhufee fi bakki dhufee kana kanaafuu waan isaan kee jira waan turan gaafuma jedharraa walitti eegna. Maqaa hankenuu nimne maqaa heetillee dhaggeeffattootaaf daawwattoota heenna nuyi. Maqaan kiyya Jamaal Midhaagaadha. Ayyaa abbo Jamaal Midhaagaatiin duraan waraan bilisummaa Oromoo akkasumas leenjisa dirree waraan bilisummaa Oromoo turte. Mee dirree gaafasiitiif kaammaa garaagarummaa akkamii qabdi? Garaagarummaa ati argite maantu jira? Garaagarummaa guddaa jira. Ilmaan teenya har'a dhaloonni har'a jiru kun qabsoo nuti tattaraarree irra wareegamee ka dabre ka jirullee dadhabee duubatti yeroo hamileen isaan bira dhaabbatu kanatti isaan dhaloota haaraa teknoolojii haaraa barri haaraa kana walitti fiduudhaan onnee abbootiin isaan qabdu sanii ol dabranii wanta kaanu biraan ga'in jechuudha. Kibba kana takka jennee saa gaafa kibba kana saa namni tokko hin beeku. Nama tokkotti dhiyaate Oromoo tokkotti dhiyaate nyaapha keessa teennee kabuseen nu fixaa obbaaf ummata keenya bahuu qabsoo dhibii ture. Egaa ummata keenya baaneellee qabsoo eegallee humna walitti qabu leenjii eegaleellee rakkina haganan jedhamne keessa rakkinuma nurraa dhaalansan har'a qaanqeen kalee qabsiifnee fulaatanaa biraa ka jirullee jiraate ka biyyaa boollee bahee ka du'ellee du'ee warri gaafas gad hafe sun ilmaan teenya kalee nu dhalle sun ilmaan dhibii horuun qaangeen xiqqoon asitti muk tokkorratti dhiibnee deemne sun asii wal ga'uun akka jabaa mukaatti Oromiyaa guutuu keessa boba'aa ifaan Oromiyaa bilisummaa afuurri sun urgaan sun wal gahaa jira jechuudha. Nu himi uummanni biyya keessa jiru ragaaba. Nuhimi hojii isaanii uummata ragaa bahaa jira. Uummanni Oromoo waliigalatti keessattuu jiddugala dhiha kibba kaaba baha kanneen takkaa qabsoon bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti qabdeen beeku. Har'aa nam tokkollee yoo taate keessaa qabne. Kanaafuu anaa miti diinni rifatu iyyuu haboru nu malee hin qabne gammaduu qaba kan jedhu qabaanaa iyyuu callaan nan arge kan. Ayyaa abbo Jamaal duub qabsoo siifan gaa'oti duraanii hedduun aarsa lubbuutiif qaama itti baasanii dhaloota margit kanaa dabarsan kan fuula feesistuun baasistuuf ati kun har'aallee waraan bilisummaa Oromoo biraatti argamtee jirti. Dirqama akka Oromoo tokkoo sirraa eeggan baachuu jirti. Oromoon hedduulleen akkasumitti jirti. Ammoo akki nyaaphii heennitti jiruuf akki nutti jirtari war madaaluu dhiisuu danda'a. Atiin akka abbaa heennatti akka qabsaa tokkootti akka nu yeroon qabsoo hangalmaan geennu wanni ati nu gorsitu maantu jira? Yaada bareedaa wanni nan akka ofirraa hiikaa wanni akka nam tokkootti akka miseensa waraana bilisummaa Oromootti har'allee jiru har'allee turuu soorata hin baane qaaman irraa fagoo malee yaadni haga bilisummaatti waan ta'eef waliin jiru. Anirraa maaltu narraa eegan wanni na fideeyyuu wanni an dur keessa dabre wanni na warri na duraa keessa dabre wanni amma waliin keessa jirru kun wayitannoo bara dheeraa kana walitti cuunfu kana wal qabsiisuudhaan akka isaan cinaacha dadhabaa isaan xiyyeeffatan akka isaan teknooloojii waliin wal baran akka isaan holola diinaa kallattii cufaan dhufu ofirraa faccisan ittisan akka humna baraniin lolu waan adda addaatiin isaan of falqinneessanii dhaloota kana mobilaayizu kan sochoosuu danda'an waan onnee biyya keessa jiru osoo humna kanaan qoodini osoo humna kana bira taa'ee waliin hin dheebotini
waliin hin beela'in biyyeerra waliin ciise dooti nan fudhatin jechuun xiyyan dabarsa nan fudhanne as gahe amma booda yoo do'ellee waan jedhu qaba ta ummata Oromoo ummanni Oromoo qabsoonta Oromoo ballooti halelleen taanan har'alleen taanan borilleen taanan sadeen kana keessatti qabsaa waraana takka haga Afriiqaa fi Addunyaa keessatti gaafa biyya teenya dhuunfannee Oromiyaa dhuunfannee Oromiyaa aangessine akkuma nam tokkootti fiigee nama akka nam tokkootti jiraachuu danda'a. Akkuma nam tokko jiraatallee wanni har'atti qabsaa'aa jirru uummanni Oromoo hiree fi ofii uummanni Oromoo gabrumaallee murteeffatanii masaa qawwee har'atti gad dhaabatte ta'a. Itti qiyyaafamtee mataarra jirtu kanarraa kaasu. Kanaaf wareega kafalaa turre hagana jenneen namni hin beeku haga nu gabbare haga nu wareegamne hin beeku haga har'a dhaloonni har'aa kun wareegamu nama bira dhufee nama argamu anillee tana argee yaadanillee beeka waan keessatti uummanni Oromoo waan qabuun yoo dhibba qabaate lakkaasan yoo walgahee akka tokkotti yaade fincaan kennayyuu diina keenya nurraa lolaasuu nurraa kaasuu danda'a. Waliigalteen keessan haa jiraatu xiqqaan guddaa kabaju walii haa dhageenyu qaayii takkattiin bilisummaaf nu hamte waraana bilisummaa Oromoo calla qaayii takkattii qabna durii garaagaraa maarree ilaalaatu sun tokkollee nu baasu. Karaan bilisummaa Oromoo karaan uummata Oromoo balchummaa geessu Oromiyaa keessa qofa baasii ka'a. Oromiyaa keessa qofa qaxxaamuree Finfinnee ga'a. Wallaggaa ka'ee Finfinnee ga'a. Harargee ka'ee Finfinnee ga'a. Walloo ka'ee Finfinnee ga'a. Jiddugala irraa ka'ee Finfinnee takkattii tana waldeenyi keenya Finfinnee sanii achi hin fe'e. Sanii achi hama uummata. Gondar dhaquu fedhu maarree sun kudiiteennaan. Karaan Itoophiyaa keessa nu baasu hin jiru. Itoophiyaan karaa keenya baasuu keessatti irraa cufanna yoo walii galle immoo walitti daldalannaa jechuudha. Kanaafuu wanni uummata Oromootiif dha'a. Burjaajahiinsa maqaa hayyummaa Oromootiin olii gad oofame karaan bilisummaan nu geessu Itoophiyaa jedhu kun diina caale waan ta'eef karaan Oromiyaan nu geessu. Oromiyaa keessa fi gurmuu uummata Oromootirraan tarkaanfachuudhaan cabaa fi buqqa'aa fi madaawaa fi du'aa waraana bilisummaa Oromootiif qabsaa'ota bilisummaa Oromootiin tarkaanfachuu duydarra deemne tokko jeemne tokko dabru akkasiin ta'a isaan du'aa jiran kallattiirra dhaabata jechuudha bakki an jiru kallattiirra dhaabata yookaan argamu warri dubbee jiru wanni irraa eegamu waa hedduu qabsaa'ota keenya sagalee ta'u humna keenya bira dhaabbachuu waan inni barbaadu. Kanaaf wal qabattee mixiin laga ceeti. Artistoonni Oromoo tokkollee nullee wal qabannee laga kana haa ceenu jedha dhaamsa. Namoonni beeku. Ayyaa Abbo Jamaal shiftaan Itoophiyaa bulchuufiin jedha Abiyyi Ahmed marii biyyoolessaa geggeessinee rakkoon paayir Itoophiyaa heejjiru furraa jedhee yaalii akkasiitiin deemu jiran. Ati yaaliin marii biyyoolessaa jedhu kun rakkoo Itoophiyaa furuu hin dandeetti. Haalaan dansaa wanni kun mariin hin hammaatu bakka kamittu rakkina mariin furuu jechuun beekumsa qaroomina namoomummaatti amanu mirga namaatti amanu addunyuma tanarratti warri wal mormu warra yaada wal morma addunyaarra jirra guddinarra jirra jaarraa 21ffaarra jirra jaarraa ilmi namaa dandeetti sammuu wal mormurra kanaafuu qaama saniin alaanitin duuba rakkinni mootummoota Itiyoophiyaa hoonoo minilirraa gaafa qawween ijaaramterraa ka'e minil gaafa qawween ijaaru namni Oromoo ilmi tokko keessan jira anat mari'adheenoo jedhe bakka hin jirutti bilbila sana kennaaf naa bilbilee na waliin haasa'u hin jiru ilmi Oromoo miti sabaaf sablammoonni Oromoo Itoophiyaa keessa jiran itti mari'an milik oman shiftoomumaan jechuu shiftaan milik dhufee ummata Oromoo cabsuudhaan harka muruudhaan harma muruudhaan dhiiga dhangalaasuudhaan gabrummaa illaa har'a jirtutti diriirse. Warri isa duuban dhufellee Haayile Sillaaseen illee isa diriirse. Mangistuun illee sanuma jabeesse.
warri mootummoota har'a waliin cabne kunillee sanuma direessa sanuma jabeessa sanuma biyyaan baasa sanumaan wallolaatu wama bee duuba mariin har'a deemu kun mariin har'a deemamu kun akka tokkotti dansa akki kam shiftaa waraana mootummaa Abiy Oromiyaa guutuu keessaa bahee Oromiyaa guutuu keessaa bahee kaampi galee yookaan bakka fedhe galee maaliif waraana ittisaa waraana kennaan guutuu galanii waraanni bilisummaa Oromoo bakka barbaachisu qabatee hidhannoon jabaa maaliif ittisa waraana Oromiyaati egereen isaa ittisa waraana Oromiyaati akkuma zooniin dhibii zoonii Amaaraa zoonii Tigraay maarree jedhan waraana guutuu qabamu waraanni bilisummaa Oromoo hiikkate duratti hayyuu mammaa kan hime jilba lama gubate sadaffaan naafaa jedha waraanni bilisummaa Oromoo haa hiikkatu haa gallu akkasiin mari'annaan gaafa chaartara moona gallee nuun tolle wareegama kafallellee beeyna haga illaa har'a kafalle sumbuwaanuu kun nam tokko aangorra tursuu fi ajooftu turturtu impaayera minilik tursuun wareegama kennaan saniif wareega saniif ilmaan teenna wareegaa hin jiru warri kun ilmaan ofii barsiifachaa jira Yuroopi Ameerikaa keessatti nuti immoo ilmaan qabsootanaa yaadan ilmaan Oromoo ilmaan hiyyeessa dhiiga isii dhangalaasaa lafee isii cabsaa jirti isinii haagan isa kanatti mariin nu jenna waa takka wanni waliin mari'an yoo jiraat haal duree tokko malee waraana baasu waraana alagaa ka akka Eertiraa ka akka waraana Somaalee akka maarree naannoo Amaaratii dhufee minishaa adda addaa minishaa Somaalee kan jennee ilaallu kan dachii Oromiyaa keessa haga jiranitti nuti haaseenyiif nageenyi marii biyyoolessaa kan jedhan waa'ee impaayeraa nu yaadatu jedhee jira jecha kiyya irratti waliin ijaarra impaayera waliin ijaarraa karaa walitti baafanna yoo jenne dura teenna haa arganne teenna eega arganneen booda karaa hafu akkamii walitti baafannaan akkamii waliin jiraannan feenu biyya takka taane biyya Itoophiyaa jedhamtu haa raggaafu biyya Biriidhi maqaa dhibii haa baafnu alaabaa irratti walii galle haa qabannu ara akka jaldeessi jedhensan qoree keessa deemaa qoraatti duddee waan fuudhabee nam karaa deemu dhufedha haa qabadhaa ammaa isa kana nam karaa deemu dhufee amma kanaaf wanni jennu jedhe mammaayisa kiyyatti deebi'aa jaldeessa qoraatti keessa deeme isaa qoraatti keessa deeme qoraattiin qaama isaa cufatti caccabde amnam karaa deemu imal deemu qaba namni kun ariifataa abboo kiyya na gargaareedheen abboo ariifatatti jira imalan deema karaa dheeran eega maan si gargaareedheen yoo laalu qaamni isaa cufti qore abboo waan si gargaaran kan cufa si keessaa baasee hin danda'u bakka si gargaaru qofa natti abboo kiyya bakka eegii keessaa qofa naa guuredhe bakka teessumaa yoo an taa'e kaafe cufaan ofirraa guura takkatti irraa buqqisee qoree lamaa irraa buqqisee jaldeessi taa'ee qoraatti ofii cufa ofirraa guura duuba nuti bakka teennu finfinnee qofa nu haa kenna sanbooda nu bal'ifata waa'ee impaayeroota hin bal'ifannaaf kophaa teennan yoo xiqqaate nagaa waliin jiraanna promise yoo xiqqaate nagaa waliin jiraanna nagaa isin orginu warri shakkii kana qabaattan nagaa waliin jiraanna nagaan ollaa dansaa taane ollaa nagaa taane promise akka waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ee tan dubbata bakka bu'aalleen seensa malee jaarsa isaa malee maaliif kaayoo waan beeku kaayoo nama jeequu nama gabroonfachuu hin qabnuufi jedha dhibbaa dhibbatti waan amanuuf bakka an jirutti waraanni bilisummaa Oromoo hin jiraatu tokkichi bakka hin jiru san cufti kun ni jiru kanaaf waa'ee impaayera araaraa biyyoolessaa nu ilaallatu amma hin geenne teennaan arganne hin nyaanne nuyi bakka teennuun arganne nuti har'a warri waliin qabsoo warra badhaadhina Oromiyaa jedhee ilma Oromoo manatti cufee abbaa gadaa kanaaf na jechuu kan seera keessa hin jirre abbaa gadaatii miilmi namaa tulluune keessatti abbootii gadaa waliin qabee rashanu keessa jirra kana kun godhe shiftaa an badhaadha jedhetu badhaadha
badhaadhaa miti bala namni badhaadha jedhu jiru ilma Oromoo isaan turaqaa walirra beekalee shanee jechaa ture shaneen isaan waliin galee isaan madachaa ture isaan hidhanii jiran mee hoogganoota shaneen hooggana dhaaba kanaati nuti waraana bilisummaa Oromoo isaafillee ittisa godhe yoo Oromoota akka ta'an isaafillee nu ittisa Oromiyaa walii galaa malee akka isaan dogoggoranii arrabaaf maqaan taane nu maxxansa kanaa miti waraanni bilisummaa Oromoo qaama bilisummaa malee qaama Oromoo walii galaa malee qaama Oromiyaa guutuutti tuqaa jiran waraanni maybe paartii ta'ee aangoof dorgomuu danda'a OPDO'n duri aangoof dorgomuu duraa kennu akka jalkeessa waraanni nu jira du'aa qabna jiraa qabna cinaachan nu cabe sanuu wannama marii biyyoolessaa ta'e biyyoolessa Oromiyaa ta'e yoo dhuguma sun Oromiyaa qofa bakka bu'ee eega walii galleen booda waa'ee kan galii waraana bilisummaa Oromoo kanaafuu marii biyyoolessaa kan jedhu kun ammatti kennaa miti haasaa jaarsa tokko akkas jedhu nama guddaadha nama islaama obbo Ebelumaa salaannate jennaan maaf salaata jennaan rabbiin beekarooti si gaafata jedheen maan jedheen rabbiin kee kamii maal jedheen maqaa kiyya jedhee yoo maqaa kiyya jedhee waan ta'eef ana jechuun kiyya warri marii biyyoolessaa kun maqaayyuu nunnoo nu keessaa hin qabnu yoo kaayaadhaaf fedhiin keessa maal jedha waraanni gabroonfataa Oromiyaa keessa waraanni gabroonfataa biyyoota guutuu keessaa dhufee Eertiraayyuu dabalatee nu keessa haa ba'an bakka fedhan haa dhaqan lafa Oromiyaa gadaa dhiisan qoreen eegee keessa jirtu nu keessaa buqqaatee jechuu gaafas gatteennee waliin haasa'u viidiyoo Amara waliin Tigree waliin waan waliin waan haasa'u waa'ee biyya ijaarratu waliin dhufna gaafas sun ajandaa biraa ajandaa har'a qabnutti Oromiyaa qofan nu laallata kanaafuu isaanuu isin hin jenne nun gaafanne nullee wanni rakkannuuf hin jiru dansaa ta'a hamaa ta'a wanni keessa argin jiru namni Oromoo tokko wanni isa keessa laalee hin jiru gaafa dabalama jedhee kitaabni Abiy Maraatan barreessu namni keessa laalee hin jiru yeroo duraafin si walitti dabalan namoo naman gaafadhe seessa arga walitti dabalan namoo walitti dabalamnaa jedhee nama sana gaaffita arga walan gadi bee walitti dabalachuufi walitti dabalamuun garagara yoo walitti dabalachuu taate waan qabnu qabannee walitti hin dhufne jedhee amma haasoo kanaafuu mariin biyyoolessaa nuti nullaan nu birallee hin nuti hojii teenya fufuu biyya teenya dhuunfachuu san booda yoo isaanuu fedhuu baatan nuti haasawaan nu dhaqee kadhatee haasawaa miilarra jige gaafa biyya teenya kottaa waliin maaliif ollaa qaba olloota saboota xixiqqaa akka keenna gabroomee jira kaaban ta'ee kibbaan ta'ee bahaan ta'ee saboota akka keennattarra namummaa dhabanii akka loonitti qalamaa jirantu jiru har'a Gambeellaadha inni qalamaa jiran Noorzoodha inni qalamaa jiran naannoon Tigraay Affaar akkas qalamaa jira wal qoodanii jechuudha kanaafuu nuti dhaqee kadhatee irra jigee walitti araarsee walitti araaramnee biyya takkallee waliin uumne waliin yoo ollaan taanellee ollaan waliin jiran walii galatti gabaabsuuf mariin biyyoolessaa jedhan biyyoolessa Oromiyaa hin jenne isaanii Itoophiyaa jedhan sun laallatu. Ayyaa bofayyata daawwattootaaf hordoftoota arratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo Hasan daawwachuu jirtan kun marii abba heenna qabsaa gameessi Jamaal Midhaagaa waliin geggeessuu jira. Abbo odoo marii heennin xumurree dhaamsa waliigalaa uummata Oromoo maraaf qabdu yoo jiraatte dhaamadha. Dhaamsi nan qabu absaa ummata Oromoo mararfataa sabboonaa Oromooti yaayyoota amma wannan dabarsu hayyoota Oromoo biyya keessa jiru biyya alallee jiru namni hayyuun qabne
loon galaan qabne jechuudha. Loon iyyuu sooressa qaba. Isin sooressoota Oromooti. Oromoon ofii dhabdee isin barsiifte barattanii har'as geettanii jirta. Qabsoo Oromoo kanatti woboo cinaa dhaabbachuudhaan humna kana beekumsa qabdaniin qabeenya qabdaniin bira dhaabbadhaa. Akka hayyoota namaatitti nama tolcha waliin nama haa ta'an. Wansi kana dhukan sirra beeketillee mi umriin isin caaletii mi abbootii jira hiriyoota tiyya jira. Kanaaf wanni hayyoota biyya alaaf biyya keessa jirtan abboo rabbi laalaa dhaloota laalaa ummata wanni isin bira dhaabbattan wanni isin haraatti dhaabdanillee hin jirtu. Aangoo yoo feetan ijoolleen sun guyyaa Finfinnee irraa kaata irraa daangaa deebi. Isiit erbuu sinisee anaami daangaa irra deebitee daangaa Oromiyaa ta'e isin taree ummata Oromoo yoo sin filate bulchuuf yoo aangoof taata tuni ummata diina waliin dala ummata Oromootu yaayyuu jedha akkuma diinaaf hayyuu fi ummata bal'aa Oromoo dhaamadhutti isinillee qaama dhaloota Oromooti warri qawwee diinaa baattan keessattuu warri qawwee diinaa baattanii aarsaa kafalaa jirtan obboleessa keessaniin du'aa jirtanii obboleessa keessan ajjeesaa jirtan. Tun immoo boru isheenoftan arginee jirra bara dargii arginee jirra barreen kaanillee qawwee teessan garas deebisa gurmuu teessan gamana deebisa nutti tokko taanee biyyattiisan waliin haa guddifannu haa beekamudha. Kabiraammoo warra garaaf jecha isaan jala deemtanii uummata Oromoo dogoggorsitan. Keessattuu warri bakka anamma jiru kana turtan waliin turre wal beeyna waliin nama dhabaa turre waliin jaala keenya kan awwaalamina irra namni jira warra achi keessa jiru waraaboo kana keessa nyaapa waliin jiru sunis akka isin hin baafne illee beeku jiruu waggaa lamaa sadi jiraafne jecha maqaa keessan kan umrii jiraatu hin balleessina baha ummata Oromootti dabalama gurmuun hamormannu ji'a lama ji'a sadiitti waan feenu argannaa san booda hiree ummata Oromoo murteeffannoo ta'u waan fedhe haa ta'u nagaan tura horaa bulaa deebana kana wannaa mala. Daawwattoota kabajamoo mariin nu keessummaa irratti biyyoolessa Oromiyaa akkasumas waraan bilisummaa Oromoo biraatti argamuun dirreetti argaman waliin taasifna haa gammaa ture. Isanillee nagaa fayyaannuu tura saniin jenna.